Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessa reediyoo Dhaamsaati. Reediyoon Dhaamsaa tamsaasni addunyaalee isaa dambalii giddu galeessaa meegaaheerzii 2023 reediyoo Dhaamsaa fi kiilooheerzii fi meetir baandii 2022 reediyoo Dhaamsaa dursuun yuutuubiin baatamee kan hunda keessan bira ga'u reediyoo jaalatamaa fi hordoftoota baay'ee qabudha. Kan dursoo duudhaa jalqaba irratti hangafoota oduun. Waraanni araaraa dargaggoo keenya irratti dhukaasa banuudhaan ciqileedhaan jilbiiffachiisee hamummuu fi mimmaan keessaa jiisuun booji'aa jiraachuu walga'ii guddoo caarraa obbo Raabsaan addeessan. Itti dabaluun akka obbo Raabsaan ibsanitti waraanonni araaraa boojuu kanneen keessaa harka qaban kanneen akka Faaqaa Jimaa Umar Kuullee fi Xaacoree Jimaa Oborraa hojjaa asharaa bunaa fi sigaaraanis keessatti hirmaachuudhaan waraanichi daran akka hammaatu taasisaa jiraachuu eeranii murteen jiru ammoo makaddaa fi tiraazidhaan dabalee Jimaa Faaqaa fi Xaacoree sitti duulchisnee qasha booda waraanicha rukunnee harka ni kennachiifne jechuun dhaadateen jechuun kan nuuf gabaastee riippoortara keenya Addee Barchaadha. Oduu lammaffaatiin Itoophiyaa keessatti shamarran baay'ee sababii heerumaan malee kophaa jiranii miidiyaa guddicha TikTokii biizii godhaa jiraachuu ifoome. Miidhaa kanaanis yoo xiqqaate shamarran 75 olitti tilmaamaman hirriba dhabuudhaan halkan guutuu taap sheer koppii liinkii fi laayikii kadhachaa waan bulaniif ganama hirribaa waan dabarsanii maatii isaaniitiin wal lolaa jiraachuu itti gaafatamaan buufata qunnamtii obbo Daataan ifoomsan. Dabalataan ammas akka obbo Daataan ibsanitti miidiyaan guddichi biyya Googil naannoo waatsaappii godina Baayifarii aanaa feesbuukii ganda teelegiraamiitti argamtu Aadde Imoon hanga hin cufamnetti rakkoon shamarran Itoophiyaa ittuu rakkinichi hammaachaa akka adeemus akeekanii rakkinicha furuuf qaamonni dhimmi kun ilaallatu hunduu rakkinicha hatattamaan akka furanis gaafatan jechuun maddeen amanamuun gabaasan. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo keessan ajjeestanii siidaa irra dhaabdanii asitti argamu keessaniif guddoo galatoomaa jecha warreen chaanaalii reediyoo Dhaamsaa faaraa taatan marti keessanuu chaanaalicha sabiskiraayib laayik akkasuma koomentii gochuun akka jajjabeessitan waamicha kan isiniif dhiyeessu obboleessa keessan Olii Qaalammiiti. Galatoomaa.